Hooggantoonni Oromoo tokkoffaa osoo dhiiga Oromootiif osoo dhugaa Oromiyaatiif taatanii 50 hin buutan. Bu'ameera eega ta'e har'a gaafa barataan daftara isaa qabatee kobbee isaa qalama isaa qabatee garaa qullaa miila qullaa falmatutti baatanii tokko ta'uu dhabuun keessan baatanii osoo Oromiyaadhaaf loltanuu osoo Oromoodhaaf dubbattanuu tokko ta'uu dhabuun keessan dursuma Oromiyaadhaaf dubbachuu keessanuu shakkii keessa galcha. Kanaafu yoo akka nama tokkootitti nama isin ajajuu miti akka nama tokkootitti yoo tokko ta'uun danda'ama ta'e eega kaayyoon teessan Oromiyaa taate eega sabni isin dubbattanii Oromoo ta'e tokko ta'a yookiin sabni haa gatu qabsoo tana sabaaf deebisa. Tarii sabni eessatti walga'ee qabsoo nurraa fudhachuu dandeessan sabni biyya alaa jiru baqataan biyya alaa jiru Oromoon beekaa hedduutu keessa jira. Haa Oromoon aangoo isaa hoogganuu dadhabee haa gatu. Haa Oromoon hoogganaa dhabee lafatti haa badu. Qabsoo mataa jirutti sabbata maranii jedhan. Qabsoo hoogganaa hin qabnetti barataan keenya dhumataa jira. Qabsoo hoogganaa hin qabnetti hojjetaan keenya hojii irraa ari'amaa jira. Qabsoon hoogganaa malee hin deemtu. Qabsoo tana yoo ofii tokko hin taane uummata Oromootiif deebisaa. Ergaadhaan gaafiidhaan isinirraa qabu jechuudha. Isa lammaffaa uummata Oromootiif hawaasa Oromoo kan biyya alaa jiru. Baanee wayyaanee irratti dubbataa jiru. Baanee kan nu ajjeese irratti dubbataa jiru. Lafatti kalan fardatti fe'an. Hooggantoonni yoo aangoo kana qabsoo kana sabaaf hin deebifne bayaa isaanuu irraa gaafadhaa. Walirratti dubbachuu miti yeroo hedduu qabu wayita boorahu malee hin qulqullaa'uu jedhan. Haya mootummaan asiin dura warri ani gooftotaa ofiin jedhee ni kufe mootummaan wayyaanee kufuudhaaf inuma kufa. Har'a ta'uu baru ta'uu waan lafa hin jirretti sabni Oromoo akkamitti aangoo isaa kabachiisuuf akkamitti jira. Kanaafuu bayaa